Tapi namichi bulu ke. Kalau kira sih kok pasti nanti Bosisano sabariti innal kanina bizana. Keken. Ta. Nama Daswambo jedhamu tokkodha. Daswambo jedhamu. Ta. Mo erga kana nangeessanii kabajamaa jenna. Kiyya bakka jirtu itti nageenya keenya sinaa qabu ichaaras viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadan abdii guddaan sirra qaba. Namoonni channel kanaaf haaraa taatan yoo jiraatan subscribe gochuun daggatinaa mallattoo notification tuqachuu barbaada. Yaadoo qabaattan comment barreessaa garumaatti nafaana ture. Kacha addarrigiin jedhin sila wanni adiin hagana kun keeyyoo dhadhaadhaa waan immoo maalinni xiqqoo isiin irratti mushkila jara itol ran jedhina akka addarrigee xiqqoo isii mataan hin kaachaan eeggadhaa malee itti gannaqa jedhin hundumaa itti gannaqa maal godhanii irraa hambisan jechuun hafee dhaabadhaa isa baatammaa laaluu qabdan isinis waan nu laalaa itti buus ganaadha xiqqoon guunne itti buus xiqqoo akkan taane namichi jala taa'uun himata ija guutu. Kun aadaa naannoo kamiitii namooti beektan natti maccidha ta'u mana ta'u dhadhaa mataatti naqaa jiru yookiin waan akka baaduu wayiiti waan adiidha wanti yookiin mooqas ta'uu danda'a garuu waan udaan irratti agame fakkaata namichi jalqaba wayyaa uffata sarara yeroo hin nammee taa'u waan udaan irratti agame fakkaata. Was hincima dhugaa rabbi mataatti akkas dhadhaa nama naqu jechuun wayyaa nama balleessu jechuun maybe ila aadaa taanaan aadaa Oromiyaa keessa jiru yoo ta'e godii aadaa naannoo kamii akka ta'e namoonni beektan koomentii irratti na barreessaa. Garuu reeffan argan takka aadaa akkasiin argine aannan illee na buqqatu yookiin dhadhaa yookiin na buqqatu ittiin eebbisu namatti tufuu maal godhu sana malee inni mataatti uffatatti ganna mana qaan hin argine. Maal fardi? Afur daalla. Ara kana namni si dhagaa gadi qabi. Maal dubbatu miti mani waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha mani. Bakkeera ta'uun beekamtu mee. Jaarsa kana yeroo baay'ee viidiyoo waan agaman akkasii irra fidanii fayyadamu jecha isaa baay'ee nama tola. Guutummaan sirba isaa garuu nama ijoolleeti kan inni akkas nama arrabsaa jiru. Walloon isaa maybe dheeraadha daqiiqaa tokkoof ho'iidha garuu muuziqaa isaan jala geessantu koppiraayitiidha wanti godhan hin jiru. Waa'ee haceeti kan inni geeraraa jiru yookiin walaleessaa jiru waa'ee nama gaddisiisa namichi kuni. Wanti godhan jiru jechuun koppiraayitii ta'a yoo nama guutummaa isaa reakshin godhee upload godhesi sirba Hacaaluu waan jiruufi koppiraayitii waan ta'eef saawundii miutii ta'uu danda'a. Kanas miutiin godha. Kunis koppiraayitiidha. Simannaa artistii Qamar Yusuf the legend. Wow. Akka beektan egaa biyya bakkeetti koonsartiitu ture gidduu kana. Wow. Akkuma baasaarraa bareedeera wannaati.
Changute Karawala San Sutaga Fanan Simana ajaa'ibati kan artistii Qamar Yusufiif godhame jechuudha biyya bakkeetti akkuma yeroo kan galaanaa jechuudha. Qamariif helikoophitarii maal kun waan haaraa miti. Waggaa meeqa dura inni kilipii isaa irratti helikoophitarii kiraayii fuudhee kontiraataa fuudhee ittiin sirba baasaa ture. Safara son taane kabaja artistoota keenyaaf godhamu biyya bakkee kanatti baay'ee namatti tola. Keessumattuu koomunitii biyya bakkee kana jiru artistoota keenya gurguddoo kabajamuun gaafa deeman simannaan akkasii gaafa godhamuuf baay'ee namatti tola. Yeroo kan galaanaa si yaadattu ta'ee baay'ee simannaa ajaa'ibaa godhamee fi ture. Welcome. Minnesota is amazing. Yeah. Minnesota Kiu jechuun ammaka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka roobe adaamaan fakkaatuun ammaka roobe motorai waan fardoo yaabsaa irratti sammuu na fudhata garuu motora yaabsaruu cidhaadha. Yookiin dok kennanii afaan Oromootiin. Fudhatee kufaa afaan eegaa ture. Fudhatee kufaa fanii majaa'ibaa ta'a. Gurbaa mucayyoo fudhatee galee. Andubartii nama gootu rabbi tolee nama dhiisa. Moosisaan kan tabariiti ilmi tufaa taasisaadha. Moosisaan oosa bariiti inni halkanii laaffisaadha. Jaarsi kuni obbo Eebbaa Lammii jedhama. Gidduu kana sooshaal miidiyaa kan qabee jiru jaarsa kana jaarsa dandeettii guddaa qabu. Masiinqoo fudhatee kennee ergaa adda addaa dabarsu. Qaanqee shoo irratti dhiyaatee jira jechuudha. Achirratti interviiyuu ta'ee jira. Viidiyoo sun baay'ee naanna'aa jira. Interviiyuu ajaa'ibee ture yookiin afgaaffii bareedaa ture. Jaarsa kana barbaadanii interviiyuu gochuu keessaniif guddaa galatooma. Shan kan ammoo kan isiniif kenne waggaa meeqaaf qabdu masiinqoo kun waan dulloome fakkaata. Maali kun olaalaaka maaloo baranii waggaa 28 Kana kan qabataniirtan. Jijjiirruu haaraatti. Utuu jijjiirame immoo badaalee baseen qowwannoo tokko argadhe. Waa qabdu waan biraa qabdu. Kennaa namootatu waa isinii kenne. Ta'a. Sinumatti kan kenna. Waa jijjiirtee irra. Harka duwwaan galtan. Kana kan isiniif kenne nama Dassuu Amboo jedhamu tokkodha. Dassuu Amboo jedhamu. Kanatti naa kenni naan jedha. Jireenyi bal'aan isaaniif haa kennamu. Ameen. Kabiraas jira ammas. Nagartuu kana. Tokko jedha. Jaarsi waan yooma kee turuu garuu miira isaaniitiif maaliif bakka gammachuun akkamittiin taa'amu wanticha tura wanti teessisu laa. Lama jedha. Sadii jedha. Afur jedha. Shan. Kan ammoo kan isiniif kenne nama Addunyaa Angaasuu jedhamu. Addunyaan Angaasuu kun nama yeroo jalqabaaf reediyoo Itoophiyaa keessatti afaan Oromootiin kommentaatara yeroo kubbaa miilaa taphatan haasa'u. Isatu isiniif kenne kan ammoo. Waaqayyoo. Harka duwwaas istiidiyoo kee dhufanii deemin jedhee. Umuriidhaan jiru jechaadha. Asuma jira. Waaqayyo jireenya anga'ee jireenya bal'atu isaaniif laatu. Ulfina dabarre ulfina bara baraa isaaniif laatu. Iftooma bara baraa isaaniif laatu. Buddeenitti buddeen isaaniif dabalu. Isiniin immoo kunoo. Utuu obboleessi koo nan barbaadiin utuu durbiin koo nan barbaadiin qilleensarraa argitanii namni kun gara uummata Itoophiyaatti ifatti haadhufu bakkee habaa'u jettanii kan bakkee na baaftanii jireenya dhokatee namni jiru bal'aa isiniif laatu qilleessi biyya alaas qilleessi biyya keessaas nagaa isiniif ta'uu jenna.
Dhugaa jaarsi kun jaarsa baay'ee namatti toludha. Baay'ee dandeettii guddaa qabu jechuun isaa nama hawwatu. Jechoonni walitti fidee erganii dabarfatu baay'ee jaarsa namatti toludha. Jaarsi kun qaanqee show sagantaa qaanqee show irratti waamameeti kan 60 gadiira. Sanatti namatti gargaaran baay'eedha. Akkas miidiyaamatti ba'ee namoota biratti waa'een namicha kanaa seenaan sakkas baramuun isaa baay'ee namatti tola. Jaarsa kana fiddanii akkas miidiyaatti baasan ulfaadha. Galatooma waan akkasii sinaa baratu itti fufaan siree jechuu barbaada. Artist Taaddalee Gammachuuti. Hin beektuuni sirba isaa. Indee maalumatti teenyaa gurbaa jiru sana beektu. Beeka. Isaatu isinii bitee. Kan ammoo awuffatanii jedha suufii bareedaa isinii biteera. Keessa shamiziinis jira. Isaaniin daariini isinis immoo ergaa naan geessanii kabajamaa jenna. Kun kan keessanii. Ijaajanii interview gochuu ture faazirii garuu. Intaamuun garuu akkamitti gaa namni kennaa namaa kennu koo teesseen fudhattu kaalaa kaatee fudhatte keessumattuu namooti baadiyyaa kennaa mana fateessetti akkasitti fuutu. Cuma qajaarsa afaan guddaa waan ta'eef kaatee fudhatta. Maal taatu qajaarsa jaajjina yootuu interview teeratee gaarii ture jaarsi. Masinqoos yeroo baay'ee mana masinqootti isin ijaajju. Yeroo masinqoo kana bakkeetti mana cidhaatti mana farsootti mana dhugaatii isin ijaajju waan ta'eef ituu ijaajjima interview ta'e bareeda. Dhankoosa guddaa ulfaadhaa galatooma. Dinki gochuudhaanis jalqaba. Baay'een keenya qabsaa'aa mirga namoomaa kan ture goota keenya aartist Hacaaluu Hundeessaa ni jaallanna. Haa ta'u iyyuu malee mucaasiin viidiyoo irraa argaa jirtan kun immoo jaalalli Hacaaluu Hundeessaatiif qabu baay'ee nama dhiba. Dargaggeessi kun Gammadaa Addimaasuu yeroo jedhamutti yuunivarsiitii Hacaaluu Hundeessaa fuulduraa mana suuraa Gammee Maayikoo jedhamuun beekamu qaba. Jaalala aartist Hacaaluu Hundeessaaf qaburraa kan ka'e siidaan kun fuuldura sanatti erga ni dhaabate jalqabuudhaan siidaa kana kunuunsu siidaa kana eeguudhaafis ofiisaatiif waadaa seene. Akkuma waadaa seenettis siidaa kanatti kellaa ijaarsisuudhaa jalqabe. Biqiloota keessaallee bishaan obaasee kunuunsu jalqabe. Akkasumas yeroo yerootti siidaa kana yaabbachuudhaan siidaa kana qulqulleessu siidaa kana ordofuu itti fufe. Nuffii tokko malee siidaan kun dhaabachuu isaa jalqabee akkuma waadaa seenetti siidaa kana eegaa siidaa kana kunuunsaa siidaa kana qulqulleessaa kan jiru Gammadaa Addimaasuuti. Gammee yeroon gaafadhutti hojii kana akka hojjettuuf maaltu si kakaase yeroon jedhuun jaalala aartist Hacaaluu Hundeessaaf qaburraa kan ka'e amma Namboo keessa jiraadhutti siidaa kana kunuunsu siidaa kana eeguudhaaf waadaan ofiif seeneen qabaanaan jedha. Hojii kana garuu guyyaa kana eeyyamame yeroo ta'u garuu kellaa siidaa kanaa seenanii suuraa ka'uun kan hin danda'amnedhaan jedha. Haa ta'u iyyuu malee dargaggoonni kun eeyyamanuma tokko malee siidaa kana kellaasa keessenuudhaan suuraa ka'uu jalqabaniin jedha. Anis akkuma isaan suuraa ka'uu jalqabaniin deemeen achi keessatti suuraa ka'uu waan hin danda'amneef kottaatti gadi ba'aa ittiin jedheedha. Isaan immoo deebisanii ati eenyudha maal si gashee bakka barbaadnetti iyyuu suuraa ka'uu dandeenya naan jedhanii lakkii hin danda'amu suuraa ka'uu kan isin dandeessan kellaa alatti qofadha kellaa seentanii margarra deemaa biqiloota caccabsaa suuraa ka'uun hin danda'amu yeroo ittiin jedhu maal si gashee jechuudhaan baay'atanii na qabataniidha. Yeroo kana anis ofirraa ittisuudhaaf yeroo yaalutti baay'atanii waan jiraniif ilkaan koo tokkollee na cabsanii naan jedhe. Hojiin kun aarsaa qabaatu iyyuu malee amma Namboo keessa jirutti siidaa kana qulqulleessuu, siidaa kana ordofuu, siidaa kana eeguun dhiisuu naan jedhe. Siidaa kana ija Hacaaluu Hundeessaa ilaaluun ilaala waan ta'eef siidaa kana kunuunsuu ittiin fufa naan jedhe. Walumaa galatti jechuu waan ittiin barbaadu goota kan faarsu, siidaa gootaallee kan kabajuuf kan kunuunsu ofiisaatii goota akka ta'e jabeessee dubbachuun barbaada. Gammeenis goota. Mee namoonni hojii Gammee jaallattan Gammee galatoomi jechuun koomentii irratti barreessaa. Respect Gammee guddaa ulfaadhu Gammee Maayikoo nan beeka nama kana Namboo fuulduratti. So waan akkasirratti yeroonni naannoo waa'ee margaa irratti nama ijoollu kana yeroon gibbii turetti argaan ture. Garuu margaaf natti hin fakkaanne malee yeroo nama ijoollu nan arga yeroo sitti. So namni kun nama naannoo Amboo kaampaanii sana fuulduraa hojjetudha. So waan kana kunuunsi immoo dirqama keenyadha. Duraan amma sibiilatti naannee jiru sana kellaa sana hin qabu ture akkasumatti namni marga yaabee inni kaan siidaayyuu namooti yaabanii ka'uu barbaadan baay'eetu jira. Sannan amma dhiquuf yaabe kana namoonni achi yaabanii kaan baay'eetu jira. Garuu namooti kunis hammeenya yaadanii yookiin intino osoo hin taane jaalala qabanii siidaamatti siqanii maxxananii ka'uu waan barbaadaniifidha. So waan naannoon sun immoo eegumsa gochuuf hin dirqama waan ta'eef. So namni kun itti gaafatamummaa mataa isaatti fudhatee waan gargaaraa jiruu fi ulfaadhu Gammee jabaa. Hattuu konfiidensii akkasii qabamu argitanii normaal bashannanaadha akka waan bitatee galeetti deemaara garuu hattuudha qabamee deema akka waan bitatee galeetti ayyaanaaf nama bitatee godhu akkas gammadaan deemu. Tini raakini fuula isaarra jiru baay'ee gammachuu yookiin bakka nama akkas waan ta'e bitatee yookiin bakka ittiin boonee deemaara wayiiti garuu hannaa
Attu ija jabeetti. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon si liqaadhe kana fakkaata akkatti bohaartan abdii guddaa sirraa qaba. Namoonni hagamatu subscribe godhanii daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada. Yaada qabattan komentii barreessaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.